dha malee amantaani qullaa keessan deema qullaa keessan agarsiisaa deema ka jedhu ka musliimaarrallee jiru ka kiristaanarrallee hin jiru jecha shafana qullaa kee oksadhuu jedha. Garuu waan biyya ormaa keessa dhufnee faashinii adda addaa agarreef qullaa deemuu jalqabne malee jechuudha. Kanaafiyyuu malee ani musliima ta'e miti musliima immoo hin jaalladha ikabaja har'allee borullee hamma rabbiin na gargaaree addunyaa kanarra yaa beeti ani umurii kee lafa kanarra akka jiraattu hanga kana si eeyyameera naa jedhee naaf eeyyametti akka lubbuu kiyya jaalladha akka amantaa kiyya jaalladhutti jaalladha kan musliimaallee jaalladha. Maali waan jaalladhu jaallachuu rakkoo qaba? Jaalalirra malee jibbarra faayidaan hin jiru. Kanaafidha. Maaliif wal jaalladhaa ka jedhuyyuu ni jira sila ta'e. Sorry maali warroota invaayitii gattan isin seensiseera garuu miitorkii keessan ta'een beeku seenaa hin jirtan. Yuusif si seensisee jira. Hayyee. Eenyu si seensisa? Nama ama yaada kennuu dandeessan hayyee. Ol si seensisa. Isin naqee jira. Isin naqee jira. Jabana fakkaate. Darcaasaa jira. Maaliif gadarcaa jiru? Simmii torkima keessan na fakkaate ayyee. Abdii nufee jira. Abdii baga nagaa nuftee. Abdii. Abdii keessa jirta bari abdii. Yoo amantaa. Yoo ammani gadi ba'ee amma ijoollee musliimaadha hedduun isaanii kana jala jiru ijoollee musliimaadha. Otoo ammani asirra taa'ee yaa warra musliimaa akkas ta'a amantaa kiyya akka porostaantiitu caala otoo jedhee isaanuu na jala taa'anii na gaggeeffatu. Isaanuu yoona kana iskiriinshootii na godhatanii viidiyoo kiyya na waraabbatanii feesbuukaa instagiraamii snapchaapirra gadi na gaggalagashanii jiru jechaadha. Garuu waan isaan kabajeef isaanillee na kabajanii ta'anii na gaggeeffachuu jiru. Kanuma obboleessa kiyya akkuma ammati jettee barreeffama keeratti yoo ati amantaa namaa kabajje namnillee amantaa kee si kabaja. Yoo ati nama kabajje namnillee si kabaja. Maali sila jostii cufee isinii banu? Jostii cufee isinii banu namoota baay'eetu ergachaa ture. Kanaaf jostiin dalaguu didee na fakkaate jostii cufee isinii bana. Deebisaa ergaddaa. Jostiin kun silumayyuu banaa cufa ture sorry. Ol isin harkisuu hin danda'u. Kanaafiyyuu uummata qashti ani taa'ee raayyaa abbaa machaa yoo dhaggeeffadhe waan hin baradheef. Jechi isaan jedhanii waan nama barsiisuu danda'u waa hedduutu keessa jira. Sila kanaafiyyuu yoo nani dhaggeeffadhe amantaa Protestant Abdi welcome. Jira sagaleen kee toomiini kan xiqqishuu tokko. Abdi sagaleen kee hin jiru. Maaliif hin qabattani? Jostii isinii deebisaan jira. Warroota invaayitii ergattanii isinii deebisaa jira. Marroo si ergee jira. Yuusif si ergee jira. Sultaan si ergee jira. Garuu qabattanii hin jirtan. Abdii sagaleen kee hin jiru. Baay'ee kottu. Halo. Anaa dhufu baga nagaa nuftee. Baga nagaa nu eegdee beetii wallaggaa akkami jirta? Jira qaali namaa. Fayyaa keetii? Jira kun rabbiif haa galatu warra keenyarra. Achumarraan immoo baga gammaddee naan jechuu hin dagatee naa jiru rabbii waggaa na geessiseera du'aan. Baga nagaa jiraattee baga nagaa waggaa geessee baga fuuldura kan kee agartee wanni hundi irra darbamaa itti yaaddoftee yeroo baay'ee tiktok kanarratti duraan
sagalee boojaatiin dhagahaa turre alhamdulillah baga gammadde. Ameen 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 qaalii koo ameen. Wallahi Oromoo waan wal malee waan qabnu hin qabnu akkasitti illee baga dhimmi maasiraa dalagamee fuula ifaa kee agarre. Ameen ameen qaalii koo ameen azala turte. Addunyaan fiixessaa hin baddi hin argamti kanaafuu itti yaaddee isin jedha beekta. Ayye qaalii koo ayye azala turte dhaggeeffachaa turte miti waa hundumaayyuu. Dhaggeeffachaa ture sirriidha. Ayye yaada kanaanaaf qabdullee ka ilmaan Oromoof qabdullee yookiin kaani balleessee jiraadde amma fakkeenya dhiirama fa'aa waa hedduu dubbataa ture yaada yoo qabatte dubbatuu dandeessa. Ijoollee jostii ergattan namoota danuutu ergatee jira. Namoo abbaa galchee abbaa isuun beeku warreen isinii erge qabachaa hin jirtanii. Ani wallahi duraan dursee yaada keetirratti yaada duraan waa'ee summa rakkina kee mataa keetii saniin dhaggeeffadheedha malee waan dhimma Oromoo irraa dhaggeeffadhe sin qabu waan haasaa jirtu sagantaati qabattee haasaa jirtullee qumaan qabu waa'ee garuu rakkina isaan keessan irratti waan yeroo baay'ee sin caqasaa. Kanaafuu waan akkasiiti ati baga nagahaan jiraatte jabaan fayyamaa qabeenya guddaa fayyaadha. Inni badis hin argamaa. Lammata immoo Oromoon bal'aadhaan baga sibira dhaabbatanii waan hundumaafuu waan akkasii kanas siin jedha beetii wallaqa. Ajaaje qaalii koo hayyee warreen yaada qabdanii warreen erga jedhaman afaana turtanii yaada isaanii dubbachaa ture irratti yaada komii yoo qabattanii yaada nama barsiisu yoo qabattanii jostii ergaddaatiif yaada keessan dabarsadhaa. Warreen erga diiramaatiin ajala turtanii. Man meddu koo gadi si buusaa ijoollee warra yaada qabu ol gashadha warreen seetan immoo warri yaada qabdan dubbadda namoota danuutu ergatee jira. Okay galatoomee rakkoon qabuuti gadi na buusi. Ajje qaalii baay'ee. Dubbadda warreen galchanii. Jirra baga nagaa dhufte. Hagaamaa jira. Ola baga nagaa nu hiddetilleen. Ameen ameen. Wallahi waan gaarra jirta gorsa bareeda ummata dabarsaa jirta kan dalagatee fudhatufatti waan dubbachaa jirtu keessa ammaan si hagee waan bareeda dubbachaa jirta. Ayyee. Galatoomiin sinjaa aluma kanaan jabaadhu itti fufiin sinjaa waa hundaa'u namni adda baasee beeku eegata akka rabbiin sammuu kanneef waa hunda adda baafatee hubatee beekuun sirra jira beeja. Niifootillee galatoomii baga waggaa ammaatiin si ga'een sinjaa. Ameen ameen. Rakkoo fi bu'aa meeqa kaji dabartee bagas geessan siin jaayu. Ajje galatoomi naaf jiraadhu guddaa galatoomi. Jaabir itti fufii dubbadhu. Ajje hajja naaf jiraadhu. Yaada kan duraanii garuu hin beeku dhiifama. Kanaati amma hasaarratti yaada wayii qabaate koo maashaallah yaada bareedu kaafte yaada waayee keessattuu namni atoo qabbaneessee yeroo wal arrabsu yeroo maal ta'u namni kun arrabsee namni kun eenyu ta'ee jedhee duuka fi godhiisee sabriidhaan walii dhaggeeffatee akka ta'etti haasaa kanarratti baay'ee si galateeffadhaa baay'ee haasaa gaarii haasofte isa kaan hundinuu ijoolleen haasaanii fitanii yaada kee garuu kan duraan ittiin beeku kanarratti kan inni fedhan qabachuu jalqabe baay'ee namatti tolaa obboleettii keenya galatoomii ulfaadhu akkasumatti yaada gaarii yoo kaafte baay'ee namatti tolta kan irratti yaada biraan qabu baga waggaa keessas immoo si jira. Ajje hajji galatoomi qaalii koo naaf jiraadhu hajji guddaa galatoomi. Itti fufii lubbuu ijoollee warri isinii erge maaffii hin qabanne keessa namoota 10 ergee jira garuu qabachaa hin jirtanii connection jechaa jira connection jechuu jira warreen ergattanii hanga dura dubbatuu kaaseerra waa yaada bishaataa namaa kennuu yoo barbaadda yookiin immoo waan anillee dogoggore yoo jiraate seentanii yaada kennuu dandeessu. Hozii itti fufii lubbuu. Hozii ajje nama 11 akka hin baay'ee ergatanii isinii deebisee jira. Garuu hojjetaa hin jiru. Connection keessanidha.
Umman bagana gaanufte biyutti miti dubbaddu yoo yaada qabaatte. Bagana gaanufte akkami qabdi? Jira kunoo bagana gaanufte. Amina bagana gaanufte. Ayyee yaada qabdaa? Yaada waa tokko qabu jira baadhi waa tokko namni waa namaa jedhu nabamu Ayyee duraanis iddoo kee baay'een hordofaa nama bakka hin taane dhaabbatu miti ati ayyee yaada namaa fudhattee dudduubatta kan deebine waa tokko foon qabu kunni abbaan manaa namarraa yoo kaffalee rakkoon qabdu jechuudha. akkasi ayyee. Sheikh, assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Ramadan Mubarak. Allah ibarik fik. Gaafin kiyya wama soomanati. Ayyee. Biyatta ancufa naguddata. Warri mana fulloo hin godhin fulloo godha jedha deemna akka laayifiin boru simbira ga'u mana fulloo godha warri fulloo hin godhin maa itti habiifi. Ancufa naguddata ani yeroo hunda ancufa naguddata biyattani. Yaa leenca kiyya ancufa qulqulluu yoo taate ancufa sababaa takka malee akkanuma ammaddu yoo taate liqimsita rakkoon qabu ancufa sababaan dhufu yoo taate ofirraa dhiifta akka teessee namatti taruu akka akkee homaa kanneen ofirraa tufta akkasi. Laa zuma akkanumaani malee waa hin odoo dhufuun taane akkanumaan. Akkasi kaabeebii kiyyayyee. Ammas salaata subii yookaan salaata asrii sunnaa yoo dura salaatu dhabdee jamaa kaa qabattee salaatu boodaansitee yoo salaatte hin taabu. Warri tanaan dura sunnaa salaatu yoo jamaa inni fiigaa dhaqu jamaan salaataa jira jamaa salaatee sunnaa boodan salaatu. Jamaa salaattee sunnaa booda salaatuu hin danda'u. Akkasuma kaa duuba jamaa fiida yooti jamaan itti jira akkasi. Jamaa salaattee suuda booda sunnaa salaatu. Ayyee galatoo. Ayyakallah. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalla nan dubbadda Muktaar. gaafadhu si irraa si bu'e gaafadhu Jara keenya. ana mooseen dubbattu sheekota Karaa sayyee dubbadhu amma booda hin ergatina warra ergate kana qofa keessummeessina jara keenya billahi. Kas booda natti naarinaa ergatina karaa sabu. Ustaazi gaafitti akkasiin gaafadhaa fi maal akka ta'e beektu ani ayidiin kun yeroo natti dhufu torbee tokko narra taa'e bultii 5 irraa badee natti deebi'a garuu nan soomallee nan salaatallee rakkina ni qaba salaata kiyya irratti. Adda baafadhu kaawwanni kun hee diimoo dhiigaa jedhamoo akkasii adda baafatta. Torbee tokko ijaanni bakka ajjuurmaan nafratti arguu jammareetti akkuma kana mana yaalaallee deemee dadhabe waan ta'eef salaata kiyyallee addaan hin kutu soomana kiyyallee addaan hin kutu an akkamiin godhare. Mee dhageeffadhu yeroo tona akka aadaa keessatti dura fakkeenyaaf akkamitti guyyaa meeqa sirra tura aadaa keessatti tanaan dura. Aadaa kiyyatti torbee tokko narra tura. Akkasi kun aadaa keeti tayyib urga jijjiirame hoo way qorichaan jijjiirte moo uffaa jijjiirame. Lekki akkuma yaani ergisumaati torbee tokko narra taa'ee tuustaazi narraa badee guyyaa 5 narraa badee natti deebi'a. Guyyaa 5 qofa buleetu natti deebi'a. Wayii akka namaa ji'a narratti ni eegu jechuudha. Garuu kanaafan salaata kiyyallee addaan hin kutuu zallaqee amtanaan ta'a. Manni yaalaa immoo qorichuma naaf kennu homaa tokko kazaa bultii gammaan eerummi minaamin jedhanitu deebii namaa deebisu jarri. Wanni kun nama hedduu fakkeenya ta'amee abbaabba. Duwiddi waggasitti dhufu bulii 7 sirra turamoo bulii 5 qofa sirra turee booda sitti deebi'a. Bulii 7 narra bula. Dura bulii 7 narra buleeti. Bulii 7 narra bulee bunarraa deeme dhiqadhee yeroon kee bulii 5 bulee ammoo natti deebi'a. Bareeda dhageeffadhu. Bulii 7 tokko sirra turaa booda mootu erga 7 tokko ture amman boo bulii 5 bulee ka'ee yaa bulii 12ffaa sitti deebi'a sa? Eeyyee. Akkasi dhageeffadhu tayyib. Ka bulii 7 tokko ka duraa dhufu sunii fi kuni garagaraami. Lekki garaagarummaan qabu haaluma tokkichaanii kalee narraa yaa'u. Mee dhageeffadhu ka tayyib. Mee akkati gootu dhageeffadhu akkati baafattu. Ka awwalaa suni dhiiga gurraacha shittaa qaba foolii qaba. Eeyyee.
طيب كل اللي أكسمت كبا ايه كل اللي أكسمت شتا كبا فولي كبا akkuma sanatti qabaa'ee garaagarummaa waan qabuun qabu laa wantu garaagarummaa waan qabuun qabu. akkasumee dhageeffadhu kaa tayyib yoo hangam sirra turammoo yoo turu amma deebi'ee bakka laazima bostaa yeroo dhuma guddaa akkuma kan yaani zalaaqiidhuma torbee tokkotaa badi guyyaa shan qofa bulee ammoo akkuma kana wayillee turee wanti natti dhufu hin jiru guyyuma shan qofitti ilaala galfiin kiyya bakka. hin baanu fakkeenyaaf awwala torbaan tokko si dhufaa deebi'ee bada bulii shan sitti deebi'a kaamma deebi'u kun hagam kaamma deebi'u kun ammoo guyyaa torban irra ta'a ammoo guyyaa shabbadaa ammoo sun guyyaa torban irratti deebi'a. kaamma lammataa dhufu kun guyyaa torbaa ol ta'a. Innis illee guyyuma torban irra ta'a. Inni illee guyyuma torba ta'a walumaa galatti wanti kuuti taa'e 14. Eeyyee. Akkas ila kun akkana adda baafadhu laal akkana adda baafadhu ila tana siin jechuuf yanuyyuu walumaa galatti wanti gartee duwiddi taa'e gulee 14. Ati akki dhageeffadhu meemu yookiin qabadha baarakallah dhageeffadhu mucayyoo dubaraa takka gartee tawaa xiqqashoo waa faamne taa waa'ee shari'aa kanan jirtee mi xiqqashoo keessa beeytu waa'ee duwidaa kana waa hunda keessa beeytu uf qofaa osoo hin tahin isiinis mari'adhuuti isinis jechuu mari'adhu laalaa wanti kun yoo duwida tahe hukumii duwidaa kennitaniif rakkoon qabu yoo duwida hin tahin mustahaadaa tahuu fi duwida tahuu adda baasa nama gartee mari'adhu akkana nama lamaan laaltaniiti doktoran gaafatanii nama jarrabe gaafadhu jetti mammaakni oromoo kuni nama himurra nama beekutu caala jara kenna anama kitaaba irratti argee akkana hima malee si jarrabe caala beeka jechuu baanetti wanni kun mustahaadaa moo duwida akkasi adda baafatte yoo duwida tahe hanga saniin dhiifta yoo duwida hin tahin immoo ittiin salaatta yookaan ka awwalaa saniin homaan garaagarummaa qabaachuuf ammala akkasitti ilaaltan obboleetti tiyya. Yani ittiin salaata'anii kanan salaata kaan ustaazi akkam torbee tokko na taa'ee minni kun bakka kun yani rabbuma amriima rabbiin naa dabarsee madiisanii salaata. Wanni itti beekuu qabdu maali beeyta yoo kuni mustahaadaa jette akka mustahaadatti salaatte yoo mustahaadaan ta'e yoo duwida tahe mootu dubartiin bulii 14 bulii 15 duwidatti dhufu jira. Kanaafin arreefi bulii 14 ol sira taraa wanti jedhuuf dubartiin bulii 14 duwidatti dhufu jira. Wanni kun haala hormaatatii wal qabata jara kenna. Akkasi saniifi nimee namaan mari'adhu adda baasii jechuun kiyya kana adda baasii namaan mari'adhu dubartii waa'ee kanaa keessa beeytu hin jirti wanni kun ka duraatiin tokko moo tokkoo miti. Garagara moo garagara miti. Osoo yoo dubbiin itti geette jarrabuu osoo ta'e yoo dubbiin itti geette ka awwaalaa sanatti qashotu fuutee irra ka kanas irraa fuutee wal bira jarrabuu hin danda'ama bishaanitti qicaniiti kamtu jala tara kamtu gubbaa ta'a. Shuu gartee saafaa keessatti bishaan tuuftanii kamtu jala tara kamtu gubbaa ta'a kamtu dhiiga aadiitti dabammoo kamtu dhiiga akkamiiti jettee adda baafatta. Garaagarummaa isaan agarta jechuu kana keessatti ifatee. Akkasitti jarrabe inshaallah baarakallahu fiik. Inshaallah galatooma. Hayyakallah. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك بقت تجيني. آمين يا رب رمضان مبارك برادي راورة ترون أيه. قافي قبل شيكا. قافين كيا جسوني فكنا فابا منا وفي أيساني جتشودا. وأنا كان مسجدا كنو يمكن يبغى كسم ركعتا غرغارون akkami wanni kun fakkeenyaaf gariin qeeshii nama jenne jira beeytanii biyya faa jiraatee jechuudha. Dunyaan teetti moota isaati. Ofii dalaga kaa jechuun inni biyya jira fakkeenyaaf ani biyya ambaa jira. Mee dhageeffadhe dubartii tana dubartiin beeytame guutuu dubartii hawwaa jaartii adame irraa qabi ilaan gataa akkirra dhalattu dubartii maqaa waliin isin qabaami. Osoo dhiirri tun duuba jiraachuu baattee xiqqashoo isin goggorsuu baatte bismillah rahmaan irrahim yoo isheen jedhe kun illee asittillee dhima fittan sila boruwata kan qabdan isinii galaami dubartiin qalbii laafti yoo xiqqasho dhiirri duuba jedhe bareeda hin didin sanillee jechuu baaneeti akkasi deebi'e hayyee amma jechuun yaani ta duraan dhoyse rabbiin haadhiisu jechuudha reeta namaan boodatti mari'addaa di rakkoon qabu gari mari'adhu maaliifi mari'achuun kun bareeda jara kenna wallahi dhugaa dubartiin sila waan dalagatte qaata fitte ofirraa kennite fitte waan takkan qabdu
Kaata ofirraa sadaqattee fidde si dubartiin garaa akkasii. Xiqqoo dhiirri duubaa dhooguun kun bareeda simaafuu dunyaata illee hin kuufatta laal. Adaduma sheetichi daawwan dhufeef libin gootu. Adaduma kun asiillee iyyee libin gootu. Silaa dubartii wata akka nan bifatu. Dhugaa keessanii. Akkasii ayyee baarakallah fi indidin wagganni siin jedhu indidin bareeda. Ayyee oge galatoomaa ishee. Ayyee akkasii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة قافيتو كان قبا بأنجرو كانت موتوما يرون دايرو رمضان مسكينة جدي درا شويتي بقولت قبان تجرا إساساني لكاني بالريف لتاني أكيد أجمع بري إني كأنه كون الزكاة بعصا بر الرازداني بري كانوا لكاني فرطان حرام ومحكمي. كسي دلقو جرتاميتي. إيه دلقو جرا. لكن فرطو كسي. يعني بري يكون حرام من قبو. يا بولتي بري أتو مسكينة دلقو جرتا بر حاجاتي سيانكتي دلقو جرتامي. أيوة. والله لكن فرطو كسي. شركون قوجتهم بري كان موان إن الراباس والرامبيك وزكاة هذه حرامة إنا جدي ولا كانوا إن شاء الله. أتمالو إن شاء الله زكاة ما اللي توبات تو عادي جرو ما فيت النيتي مفرد وتمردي. أستاذ كنا نوجد أهاني سينغوكو كيا وتهانو برا اللوك اللين إيادي. أكنا ربي خير أقولك إن شاء الله الله يا ربي بركسي جتو كان اسمتنا أبو ستة بركسي. إن شاء الله بسم الله جل. Mal ko dare wallahi duga da war. Take jiba ta narra tarafi duga go suna abuso. Yatani makina ni simbira hidan. Ana kana ya war wallahi alhamdulillah kas inshallah ye jazakallah khair. Akasi obale yanti ya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Dani ergatani mal ko dare barakallahu fiikum. Sibuke sumes faye. Amma sheekani gaafiki ya isin wajala turebeetani incha kasa gaafi amani waa'ee gurbachoo hireefi isin gaafateeti kaarkaan deddeemu wayii jettani amma masalan nama tokko jala waa fudhadheetin yoo jedhe qabeenya godhadhee namticha sani yoo ka hin deebisa jedhu taate namtichi yoo ka hin qaaneffadha fa'a yoo ka nama saalfadha fa'a ta'a akkamitti deebisuufii danda'a nama. Akkas gaafii dheesii deebita daqiiqa karaa sirraa fa'a. Mee warri ustaazaa kaasii jala jirtanii akka mana itti dhiifnee xiqqashu du'aayii gootanii deemee salaatee deebi'a. Ustaazaa si jala jirtan mee baarakallahu fiikum. Takka du'aayii itti gootanii namni yeroo salaataa nama 200 wayii jira ajaa'iba wallahi. Daqiiqaa muraasa ustaaza jira ustaaza jira kenna warra ustaazaa si jala jiru laalame. Ustaaza Husseena. Ustaz jira khen. मैं ustaz का jira khen मैं daqiqa. Sawa. Ustaz numan tak kanjiro. Irraftino kamsa ni bayro. بن مليك زايد بن مليك زايد كان جراكين استاذون نسينا ميمن التليفون بارك الله فيكم ديمي سلاني سند ديبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي أنا ما كان رب أستاذنا على الدعاء أقول أكرف هذا أنا أقول رب يا رب نهند يا رب يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لين جو قافي تمال جتت. مختار قافي تمال جت. Gaafin kiyya amma gurbachi bakka reeffama waa gaafate nama harkaan deddeemu san yerrinni jedhu san jalatti amma fakkeenyaaf nama jalaa nama tokko jalaa yoo waa fudhate qabeenya godhadheetiniin nama sanii hin deebisa yoo ka jedhu taate hin qaanfadha fa'a nama san jala nama sanii waan san deebisu. Maa hin ateetee xiqqeeni duuba.
ايوه وتا سلام مفوتة كم تنلي وانت سني ودا كهدية إدت ما نتكلم خلاص إن هدية من أكن نريد ما أنقمت لما فهم بك رأي يتسن هنشوفها سنة سلا تيسي سافي وانا كهاكي سني تفون دندتني يتيوسن سلا هنشوفهم يوان كان هنتين كان لكم سون هندندما إيه كان لكم ساتم والله بردات اللي كم جتو هنشوفها حبي في أما تاكي والله اللي كم حبي في قد فرصة تجرى هنشوفني كون ولي كمي kasaba bandu fugutu brother anta afan ko tatte jana likim situation anchu ni adi no so adimbe ni likim famun jirabar kan ni male anchu afan ko tele likim anchu ba sababa bandu fugutu brother bitat anchu ni asla yo ba ate sababa male ndu ko kana ndu ko anchu ni mbaya to kana abadan aywa yalla haye yalla metina galle da male dubbin yalla wonte do njiro يقلت أكاسي قلت يا رخينا أستاذ أمني بار أستاذ نم دعوة نجرو أستاذ نسكيسا